muummee ministeera Dr. Abiy eenyu ka jedhu ilaalla. Mootiin kun eenyu ka jedhu waliin ilaalla. Akkuma beekamu biyya taansee dargaggeessi Itoophiyaa bulche Dr. kabajaa Dr. Abiy Ahmed umurii dargaggummaan gara aangootti dhufe. Innis sirna qabsoo Oromoo keessatti wantoota adda addaa dabarsuun qeerroo qarree Oromootiin gara aangootti nama dhufe nama siyaasa jabaa Oromoo Itoophiyaa akkasumas Afrikaan qabdudha. Innis biyyoota ollaa wajjinis nagaa buusuun abbaa nagaa addunyaa jedhamuudhaan akkuma aangootti dhufe ji'oota muraasa keessatti Nobel Peace Prize akka addunyaatti injifate nama jabaa cimaa hidda Oromoo irraa dhalate. Namni kun ikonomii biyyattii keessattis gahee guddaa taphataa ture. Qabsoo qarree qeerroo Oromootiin haala kanaan nama aangootti dhufe waan ta'eef hunda bareecha nama beekudha. Nama nagaatti amanu. Namni kun akka aangootti dhufuuf aangawoonni siyaasaa Oromoo hedduun isaanii dargaggoonni qarree qeerroo lubbuutti dhabuun nama aangootti dhufedha. Nama kana hundumtuu ni beeka. Nama jabaa walqixxummaatti amanu, siyaasa nagaatti amanuu fi nama halkanii guyyaa biyyattii kanaaf hojjetu. Namni kun seektara biyyattii keessatti bakka garaa garaatti tajaajileera. Innis gaagaa waraanarraa ka'ee loltummaa raakee haga har'a Prime Minister ta'u addunyaa kana raasaa nama jirudha. Namni kun hidda dhaloota Oromoo irraa dhalatu nama diimokiraasiitti amanudha. Paartii biyya bulchaa ture duraan fi Itoophiyaa keessattis nama guddaa taphataa turedha. Nama guyyaa inni aangootti dhufe haala inni itti aangootti dhufe uummanni Oromoo hundumtuu namni kun nama jabaa nama kana jajjabeessuuf har'as boros eenyumtuu duuka dhaabachuun jaallattee hundaan dirqamteeti. Akkuma qilleensa sana waggaa 27 biyyattii kana qaamni bulchaa ture biyya kana waan godhe sababa kana irratti dhiibbaa ni geggeessaa turee fi taatee ta'aa turan ni beekna. Irreechi waggaa 150 booda deebi'ee Finfinneetti kabaja sababa qabsoo Oromoo sababa nama kana osoo namni kun harka pooziishinii kanarra har'a hin geenye ta'e yookiin qabsoo Oromoo iddoo kana hin geenye ta'e har'as taateen sun ni kabajaa jenne of gowwoomsuu ta'a. Ni beekna waan kalee ture har'a waan jiru. Kanaaf waan qabnu qabanne Ahmed has been dubbed the Messiah and his namni kun reform jaartii program has kabajamoo inspired Doktora hope across Ethiopia. kabajaa But his quick reforms have antagonized the old guard. So will these lamma reforms lead magarsaa to a waliin brighter hedduu future for hojjetaniiru. Ethiopia or just Muummee more keenya tension? wajjinis yookaan nama nagaatti amanu jedhamuun nama beekamudha jenna. Kanaafuu nama kana jajjabeessuun dirqama Oromoo hundaati bakka jirtutti. Nama kana waliin dhaabachuun dirqama keetii jenna. Nama abbaa nagaa ta'e kana namoonni hedduun siyaasa isaa kana hin jaallatani. Sababa isaan hin jaallanneefis gahee qaba. Beekamaadha. Hundumtuu ni beeka. Kanaaf tokko taate gaaf kaate laga ceeta tulluu baata. Wal diigdee inni tokkos goree inni achi tokko achi goree obboleessa nyaachaa siyaasni Oromiyaa keessatti har'a deemaa jiru kun eessa gaayoo jenne miidhaa fi miidhaman Oromiyaaf Oromoodha. Taatee Oromiyaa keessatti ta'aa jiru hundumtuu ni arga ni beeknas. Eenyutu waraanaa jenne egaa wantichi garamitti deemas yoo jenne haalli hawaasni keenya har'a keessa jiru baay'ee kan dubbatamu ol rakkisaadha. Kana furuuf tokkummaan nageenyi mariin dhugummaan walitti deemuun barbaachisaadha. Har'allee gamana ta'anii wal ilaaluun furmaata miti. Inni tokko achi taa'ee inni tokko gamana taa'ee akkasaa ta'u akkas godhaan salphaadha. Garuu eenyu irratti ta'aa jira eessatti ta'aa jira jenne jiddugaleessa Oromiyaa kaasee aga Wallagga kutaalee Wallagga hundaa fi akkasuma gara jiddugaleessa Oromiyaa gara Shawaa kana gurraan dhageettiis ijaan arguus kan baay'ee ulfaatu haala uummanni keenya keessa jiru jechuudha. Kana furuuf Rabbi qofa osoo hin taane uummanni Oromoos qabsaa'onni Oromoos inni gamaaf inni gamanaas nageenya biyyattii kana akka bu'uu jenna. Mootummaa waliin ta'anii mari'atame nageenya yoo bu'e hundaaf bareeda. Kanaaf hundumti keessanuu nageenya kanarratti haa hojjetamu. Wal jajjabeessaa waliin ta'a. Akka sammuun siranii gamanatti wal qooduun qaawwa bana malee qaawwa cufe hin beeku. Kanaafuu hundumti keenya tokko taane namni Oromiyaaf qabsaa'u fuulduratti haa deemamu jedha gama kootiin. Lafa nagaa oolaa yoo isinitti tole share and subscribe gochuu hin dagatinaa. Lafa nagaa oolaa jabaadhaa.